Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu arraaf qabannee dhiyaannee simbiraan keenya hangafoota dursina. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo duraanii dhuunfaadhaan filannoo marsaa torbaffaa irratti dorgoman mana marii bakka bu'oota uummataatiif dabran. Boordiin filannoo Itoophiyaa bu'aa filannoo marsaa torbaffaadhaa beeksisaati jira. Himatamaan to'annaa seeraa jala ture gamoo irraa of darbee of ajjeesuun himame. Shakkamaan dhaddacha irratti haadha seeraatii fi haadha mana isaa duraanii ajjeesee erga ofittis dhukaasee hospitaala seenee fayyeen booda akkamiin of ajjeese gaafii jettu kaasaati jira. TPLF dhorkaa viizaa mootummaan Ameerikaa irra kaa'e madaallii kan hin eegganne jechuudhaan komate. Tarkaanfichi adeemsa nagaa irratti amantaa jiru kan laamsheessuudha jedhe paartiin naannoo Tigraay bulchaa jiru. Baha Liibiyaa naannoo handaara galaanaatti yoo xiqqaate reeffi godaantota 15 argamuun gabaafame. Namoota 10 lubbuun hafeen alatti namoonni hedduun achi buuteen isaanii hin argamne. Biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaanii daldala garba gurraachaa irratti raawwatameef beenyaa gaafatan. Ergamaan Tiraampii fi ministeerri haajaa alaa Iraan mariidhaaf gara Swiizerlaandii malaati jiru. Wayita addunyaan waliigaltee Ameerikaa fi Iraan hawwiin eegaa jirtuu fi jala bultii mallattee ishee irratti argamnu kanatti Teheraan xurree Hormuz deebitee cufuun yaaddoo uumeeti jira. Kanneen jaan hangafoota oduu irraatii bal'inatti achi ce'a. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo duraanii dhuunfaadhaan dorgoman mana maree bakka bu'oota uummataatiif dabran. Gorsaan ministeera muummee kuni bakka paartiin badhaadhinaa hin dorgominitti kophaa isaa dorgomuudhaan injifate. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo duraanii erga gara biyyattii galeen booda adda bilisummaa Oromoo haadhoorraa fottoquudhaan Araarsaa Biqilaa waliin murna kophaa uumee kan ture Qajeelaa Mardaasaati dhuunfaadhaan paarlaamaa seenuun kan gabaafame. Garee adda bilisummaa Oromoo Hiltan hundeessuudhaan kan hamataman Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi turizimii ta'uudhaan kan tajaajilaa ture yoo ta'u yeroo ammaa gorsaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad ta'ee tajaajilaati jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa bu'aa filannoo kaleessa ifoomseen filannoo naannoo mandiitti gaggeeffame kophaa isaa dhuunfaadhaan kan dorgome Qajeelaa Mardaasaa sagalee 129 fi 299 argachuun injifateeti jira. Gama biraatiin paartii mormituu ABN irraa paartii biyya bulchuuf kan firoome Dr. Ballataa Mollaa bakka badhaadhinni hin jirretti naannoo Amaaraa Qobbootti dorgomuun injifateeti jira. Iddoowwan filannoo lakkaawwiin isaa xumuramee raggee wal jalaa ifoomsaa kan jiru boordiin filannoo Itoophiyaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa Hararii fi Sidaamatti paartiin badhaadhinaa barcuma caalmaa argachuu himeeti jira. Dirree Dhawaattis paartiin badhaadhinaa barcuma baay'ee yoo injifatu paartiin bilisummaa fi walqixxummaa barcuma 3 Izeemaan barcuma 1 injifachuu isaa himeeti jira. Naannoo Oromiyaatti addi bilisummaa Oromoo paartiin tumsa Itoophiyaatii fi Izeemaan iddoowwan tokko tokkotti dorgomanis irra jireessa Oromiyaatti badhaadhinni kophaa isaa kan dorgome ta'uun ni yaadatama. Himatamaan to'annaa seeraa jala ture gamoo irraa of darbee of ajjeesuun himame. Shakkamaan dhaddacha irratti haadha seeraatii fi haadha mana isaa duraanii ajjeesee erga ofittis dhukaasee hospitaala seenee fayyeen booda akkamiin of ajjeese gaafii jettu kaasaati jira. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraatti dubartii haadha murtii taate tokkoo fi haadha warra isaa duraanii dhaddacha irratti ajjeesuudhaan namichi himatame of ajjeesuutu gabaafame. Manni murtii waliigala Oromiyaa fuula Facebook isaa irratti ibsa baaseen namni kun mana murtii keessatti yeroo yakka kana raawwatetti of irrattis miidhaa geessisuun Finfinnee hospitaala Qidduus Phaawulositti wallaansa taasifamaatiif akka ture waxabajjii 19 bara 2026 akka of ajjeese beeksiseeti jira. Hospitaala Qidduus Phaawulositti wallaansi taasifamaa fi akka turee fi jimmata waxabajjii 19 bara 2026 akka of ajjeese beeksiseeti jira. Namni maqaan isaa Aqnaaw Baqqalaa jedhamu hospitaala Phaawulositti wallaanamaa osoo jiru gamoo hospitaalichaa darbii sadaffaarraa kutaa itti yaalamaa jiru foddaarraan of darbuudhaan akka of ajjeese mirkaneeffachuu manni murtii waliigala Oromiyaa ibseeti jira. Itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa magaalaa Holotaa obbo Caalaa Baqqalaa namni kun kutaa hospitaalaa keessa ture darbii sadaffaarraa of darbatee akka du'e BBCdhaaf mirkaneesseeti jira. Namni kun erga haadha warra isaa hiikeen booda dhimma qabeenya qooddachuutiin wal qabatee murteen yeroo kennamutti dhaddacha irratti haadha warra isaa fi haadha murtii kennaa turte irratti rasaasa dhukaasuudhaan erga miliqeen booda ofii isaa irrattis miidhaa geessiseeti jira.
Yakka raawwata kanaan booda poolisiin ordoffii taasiseen nama kana to'annaa jala yeroo oolchutti miidhaa ofirra geessiseen waan tureef jalqaba hospitaala holotaatti san booda immoo wallaansa caalaa fooyyaa akka argatuuf gara hospitaala Qidduus Phaawulositti ergamee wallaanamaati ture. Turtii isaa hospitaala magaalaa Finfinneetti taasiseen eegumsa poolisii jalatti wal'aansa isa barbaachisu ordofaa erga tureen booda waxabajjii 18 guyyaa naannoo sa'aatii 7 irratti gamoo keessa ture keessaa karaa foddaatiin of darbuudhaan lubbuun isaa darbuu obbo Caalaan BBCdhaaf ibseeti jira. Namni kun erga gamoorraa kufeen booda lubbuun isaa battalumatti kan darbe yoo ta'u poolisiin Finfinnee kan naannoo Oromiyaa akkasumas abbaan alangaa bakka sanitti argamanii odeeffannoo walitti qabachuun ibsameeti jira. TPLF dhorkaa viizaa mootummaan Ameerikaa irraa kaa'e madaallii kan hin jechuudhaan komate. Tarkaanfichi adeemsa nagaa irratti amantaa jiru kan laamsheessuudha jee paartiin naannoo Tigraay bulchaa jiru. Humni adda bilisummaa Tigraay yookaan Hizbaawi Wayyaanee Harannat Tigraay dhorkaa viizaa Ameerikaan hooggantoota isaa irra keesse gabaasa hanqina qabuu fi madaallii isaa hin eegganne irratti kan hundaa'e jechuudhaan komate. Biyyattiin qaamolee waliigaltee Pirootooriyaa mallatteessan keessaa tokko qofa filattee itti gaafatamaa taasisuunis adeemsa nagaa irratti amantaa jiru kan laamsheessuudha jechuudhaan tarkaanficha mormeeti jira. Paartiin siyaasaa kun mormii isaa kan ibse ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hooggantoota TPLF maatiiwwan isaanii irratti dhorkaa viizaa tibbana kaa'ee hordofuun deebii kenneeni. TPLF ibsa deebii kaleessa galgala baaseen dhimmoota walitti bu'insa dhaabuu kan waliigaltee Pirootooriyaa keessatti eeraman cabuudha hime. TPLF ibsa isaatiin waliigaltichaan qabxiilee ijoo ta'an hojiirra ooluu dhabuu isaaniitiif mootummaa federaalaa itti gaafatamaa taasiseeti jira. Paartichi ibsa kenneen dhimmoota waliigaltee waraana dhaabuu Pirootooriyaa bu'uura godhachuudhaan hojiirra osoo hin oolin hafan jeen keessaa inni jalqabaa sirni mootummaa gara itti turetti deebi'uu kan jedhudha. Waliigaltichi guutumatti hojiirra ooluu dhabuu isaatiif paartichi dabalataan dhimmoota ibse keessaa namoonni buqqaan gara qe'ee isaanitti deebi'uu dhabuu fi humnoonni mootummaa federaalaatiin alaa naannoo Tigraay keessaa ba'uu dhabuu isaaniiti. Tajaajiloonni bu'uuraa fi dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gara itti turetti deebi'uu dhabuun dhimma biraa ibsa TPLF keessatti ka'edha. Dhimmi beekamtii TPLF haqamuutis ibsa kanaan eerameeti jira. TPLF beekamtiin isaa seeraa fi siyaasaa waraanaan dura gara itti turetti deebi'uu qaba jechuudhaan ejjennoo isaa yeroo baay'ee calaqqisu ibsa kanaanis ibseeti jira. Boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatiin akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa bara 2017 irraa kaasee beekamtiin seeraa isaa kan haqame TPLF boordichi xumura ji'a dabree irratti filannoo waliigalaa 7ffaa gaggeesse irratti naannoo Tigraay alagoomse jechuudhaan himate. Miidhaa naannoo Tigraayitti yeroo waraanaa qaqqabeef sirni itti gaafatamummaa uumuu diriiruu dhabuu isaa TPLF ibsa isaa keessatti akka hanqinaatti kaase. Mootummaan federaalaa waliigaltee waraana dhaabuu Pirootooriyaatiin dirqamoota itti kenname hin kabajne jechuudhaan kan qeequ TPLF Ameerikaan kan ilaaluu irraa of fageessite ejjennoo calaqqiseeti jira. Ministeerri haajaalaa Ameerikaa kamisa dheengaddaa rakkoo naannoo Tigraay hiikuudhaaf carraaqqii taasifamu gufachiisuu keessatti gumaacha kan taasisan yookaan qooda kan fudhatan namoota dhuunfaa fi maatii isaanii irra uggura viizaa kaa'eeti jira. Dhorkaa viizaa Ameerikaan keessa kan balaaleffate TPLF gama isaatiin tarkaanfichi adeemsa nagaa irratti amantaa jiru kan laamsheessuudha jeeti jira. Biyyattiin qaamolee waliigaltee Pirootooriyaa mallatteessan keessaa tokko qofa filattee itti gaafatamaa taasisuu isii kan qeeqe TPLF nageenya itti fufiinsa qabu loogii dhabuu wal fakkeenyaa fi itti gaafatamummaa qixxee qaamolee hundaa barbaada jechuudhaanis ejjennoo isaa ibseeti jira. Baha Liibiyaatti naannoo handaara galaanaatti yoo xiqqaate reeffi godaantota 15 argamuun gabaafame. Namoota 10 kanneen lubbuun hafan alatti namoonni hedduun achi buuteen isaanii hin argamne. Reeffi kun kan argame dooniin godaantota fe'attee garba Meeditiraaniyaa irratti erga dhidhimteen booda. Dooniin tun walumaa galatti namoota 60 takka fe'attee akka turte namoonni 10 balaa san irraa lubbuun hafan dubbataniiti jiru. Eegdonni daangaa galaanaa akka jedhanitti reeffi kunniin daangaa Ijiptitti dhiyootti kan argamtu magaalaa Liibiyaa Toobruk jedhamtu keessatti bakkoota qarqara galaanaa adda addaatti moggatti darbamaniiti. Namoonni doonichaan deemaa turan baay'ee ta'uu isaanii yoo hordofee ammas reeffi dabalataa argamuu akka danda'u aangoonni naannichaa sodaa isaanii ibsaniiti jiru.
Waldaan ji'a diimaa Tobruuk fuula feesbuukii isaa irratti fakkiiwwan gadhiisa irratti hojjettoonni tola ooltotaa reeffa naannoo maddii galaanaa irraa kaasanii korojoo pilaastikaa adii keessa yeroo kaa'an mul'ataniiti jiru. Bara 2011 erga sirni Muhammad Gaddaafii kuffifameenas Liibiyaan godaantota gara Awurooppaatti ce'uu barbaadaniif buufata ce'umsaa guddaa taatee tajaajilaa jirti. Godaantonni baay'een waraanaa fi hiyyummaa jalaa baqachuudhaaf jecha daandiiwwan balaa qaban kanneen akka gammoojjii fi garba Meeditiraaniyaan qaxxaamuruudhaan yaalaa turaniiti jiru. Baay'een isaanii lubbuu isaanii dhaban. Namoonni amma balaa kanaan lubbuu dhaban lammii eessa akka ta'an hin ibsamne. Haa ta'u malee Oromiyaa Viizhin maddeen Liibiyaa fi Kaayiroo irraa akka odeeffatetti erga mootummaan Masrii poolisii baqattoota haaraa hordofuudhaan baqattoota hidhuu jalqabee ilmaan Oromoo hedduun gama Liibiyaatiin galaana Meeditiraaniyaa qaxxaamuruudhaaf gamas imalaatii jiru. Biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaanii daldala garbaa gurraachaa irratti raawwatameef beenyaa gaafatan. Biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaanii daldala garbaa bara gita bittaa gurraachotaa irratti raawwatameef beenyaan akka kafalamu gaafataniiti jiru. Biyyoonni gurraachota irratti daldala garbaa raawwatan ifatti dhiifama gaafachuudhaan gocha raawwataniif beenyaa kafaluu qabu jedhan. Gaggeessitoonni biyyoota Afrikaa fi Kaaribiyaanii yaa'ii guyyoota 3f Gaanatti ta'anidha kana kan gaafatan. Biyyoonni dhiifama gaafatamuu qabna beenyaan nuuf kafalamuu qaba jechuudhaan gaafatan kunneen kanneen daldala garbaan miidhamanidha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii baruma kana ji'oota dura murtee dabarseen daldalli garbaa yakkawwan dhala namaa irratti raawwataman keessaa isa hamaadha jechuudhaan biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an maallaqa beenyaaf ta'u akka walitti buusan gaafateeti ture. Jaarraa 15ffaa hanga 19ffaatti dhiironni dubartoonnii fi ijoolleen miiliyoona 12 hanga 15 ta'an Afrikaa keessa humnaan fuudhamuudhaan gara bulchiinsawwan Ameerikaatti daldala garbaan gurguramaniiti jiru. Yaa'ii biyyoonni Afrikaa fi Kaaribiyaanii Gaanaa magaalaa Akiraatti ta'an irratti gara fuulduraatti maaltu godhamuu akka qabu irratti karoora qabxii 19 qabu lafa kaayaniiti jiru. Kanneen keessaa liqaan biyyoota daldala garbaan miidhaman irra jiru akka irraa hir'atu, qabeenyi saamame akka deebi'u, sirni beenyaan ittiin kafalamu sadarkaa addunyaatti akka qophaa'u kan jedhan warra ijoodha. Sirni gitaa bittaa miidhaan inni dubartootaa fi ijoollee Afrikaa irraan geessu addatti akka ilaalamu gaafatameeti jira. Biyyoonni daldala garbaa keessatti kallattiin hirmaatan haal duree tokko malee dhiifama gaafachuu garuu beenyaan maallaqaa caalatti qofatti gadi buusuun gaafachuu sirrii akka hin taane ibsaniiti jiru. Cheekii barreessuu qofaan seenaa kana hin fooyyessu jedhan Emmanuel Macron. Faransaay biyyoota Awurooppaa gita bittaaf daldala garbaa ardii Afrikaa irratti raawwatan keessaa adda dureedha. Daldalli garbaa yakka cimaa dhala namaa irratti raawwatame ta'us murtee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ji'oota dura dabarseen biyyoonni 123 yoo deeggaran 52 sagalee hin kennine. Biyyoonni 3 Ameerikaa, Israa'elii fi Arjentiinaan murtee UN kana mormaniiti turan. UK dabalatee biyyoonni Awurooppaa daldala garbaa irratti hirmaatan murtee UN dabarse kana hin deeggarres hin mormine. Murtee yaa'ii walii galaa UN murteesse kun akka kan mana maree nageenya UN waan hin taaneef biyyoonni daldala garbaa fi gurraachota hedduu Afrikaa humnaan fuudhanii gurguraa turan beenyaa kafaluudhaaf seeraan kan dirqisiisu miti. Oduu keenya xumuraatiin ergamaan Tirampii fi ministeerri haajaa alaa Iraan mariidhaaf gara Swiizerlaand imalaati jiru. Wayitaa addunyaan waliigaltee Ameerikaa fi Iraan hawwiin eegaa jirtuu fi jala bultii mallatteessuu irratti argamtu kanatti Teheraan xurree Hormuz deebitee cufuun yaaddoo uumeeti jira. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Steve Witkoff fi ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin mariidhaaf gara Swiizerlaand imalaa akka jiran maddi oduu Axios gabaaseeti jira. Kunis dhukaasa dhaabinsa Libaanos keessatti mudatee waliigaltee yeroo gabaabaa Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru gara waliigaltee nagaa yeroo dheeraa naannichaatti ceesisuuf tattaaffii taasifamu kan jajjabeessu ta'uun ibsameeti jira. Waliigalteen kunis qabxii 14 kan of keessaa qabuu fi torban kana keessa lola dhaabuu fi sagantaa misooma niwukilaraa Iraan dabalatee dhimmoota walxaxaa biroo hiikuun waliigaltee nagaa waaraa uumuudhaaf foddaa guyyoota 60 kan banuudha. Haa ta'u malee itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance sababa dhiheenya kana Israa'elii fi Hizbollaa jidduutti lola hammaateen shakkii uumameen sagantaa marii Swiizerlaand irratti hirmaachuuf qabatee ture kamisa dabre haqeeti ture. Jimmata kaleessaa Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra geemuu isaatiin
Witkoof gara Switzerland imalaa kan jiran yoo ta'u, soddaa pirezidaant Doonaald Tiraamp kan ta'e Jaared Kushner waliin kan wal argan ta'uun gabaafameeti jira. Abbaas Araakjiinis dilbata boru gara sanitti akka imalaniitu himame. Kun osoo kanaan jiru Iraan xurree Hormuz cufuun gabaafameeti jira. Ajajni waraana Iraanii fi waardiyaan tika warraaqsa Islaamummaa ibsa game isaaniitiin laataniin arrarraa eegalee markaboonni kamuu gama xurree Hormuz akka hin dhiyaanne akeekkachiisaniiti jiran. Teheraan tarkaanfii kana kan fudhatte erga Tel Aviv waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsite Libaanos irratti tarkaanfii fudhatteen booda ta'uu Al Arabiyaan gabaaseeti jira. Haa ta'u malee pirezidaantii itti aanaan US J.D. Vance Iraan ulaa Hormuzaa cufuu ragaan agarsiisu hin jiru jechuudhaan guutumatti waakkateeti jira. Kaleessa boba'aa barmeela miliyoona 16 karaa ulaa Hormuziin dhufe arganneeti jirra kan jedhe J.D. Vance dooniiwwan karaa san deemaa jiran akka ragaatti kaasuudhaan himaniiti jiran jeeqan gabaas immoo BBCdha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Vision Media irraa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Oromiyaa Vision Media like, subscribe, share godhuu hin dagatiin isiniin jecha nageessinitti dhaamanna.